obboleettiin teenya waan hin taane irra raawwattee waan hin taane irraa murtee kan ja'anii social media irratti odeessan kan angaruu akka mataa xiyyaatti jaarsi yoon irra fuudhe nin hinaafa amma social media kana irratti yoon gabbeeduma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Afnaan Orotub ga isiniif deebiin jira arra waan ajaa'iba gorsa ajaa'iba isiniif qabadde isiniif deebi'ee jira. Duraan dursee hordoftoota kiyya hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa jaalaltitiyya taniin isiniif qabu qilleensarraan isiniif haadoftu isiniin jecha akkanaan isiniin jaagaa hordoftoota kiyya baddee nu jalaan badinii as babahiin jettan asiin babahaa hin baduu hin dhabamuu adawiin tiyyaa badduu alhamdulillah rabbil alamin eega safwaan nabiraa hotee ammaan tanaan xiqqashoo gammachuu harkadhee xiqqashoo wayyaa dhufu jira maaliif hanqa duraasan daftee waa baruun hedduu namatti ulfaataa daftee jireenya kophaa wajji wal qabachuun namatti ulfaataa ammas suuta suutaan qabachaa barachaa dhufutti jira alhamdulillah rabbil alamin akkanaan isin jaagaa inshallah keeroo gabaabtutti anaa fi abbaa warra xiyyaa wajjinis waliin nufi du'aayin godha asumaan viidiyoon gallakkisu hunda jalatti du'aayi godha du'aayin tanama qe'ee madamtuu rabbi beekaa ani amiin jechuun hin dagadduun isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota xiyyaa arraan tana ummaaf naammaan nuuf qabattee dhufte jechuun kaseenuun waan inni isiniif qabaddee dhufe waan hedduu na gaddisiisee takki immoo waan hedduu na saalfachiisee jechuudha. Akkuma beekamutti gaa social media kanarraa waan garagaraati deemu jira dhiyoo har'a guyyaa lama dheengadda ta'ee wanna kun halee ta'ee jechuudha. Keessaafuu dubartii shamarraniif hin dhaamu dhufe gizee dhiirtii shamarrirri roorristees shamarran cinaan dhaabbadda gizee shamarran dhiirran roorristees dhiira cinaan dhaabbadda maaliif shamarran gizee jennu aanarraahi sirraahi shamarran gizee ja'an badduu fi toltoo osoo hin taane shamarran maqaa shamarranii baadhattee waan deemtuuf jechuudha. Dhiira gizee ja'anis akkasumatti dhiirtii obboleessa keenya, abbaa keenya, adeera keenya, eessuma keenya, abbaa mana keenyaati. Adeerri kiyya akka miidhamu ni hin fadhu. Maaliif hin fagoo deema duraan dursee abbaan kee akkasirraa miidhamu ni feeta? Hin feetu abbaa keeti bar akkasirraa miidhamu hin feetu obboleessi kee haati ta'e sii deesse akkasirraa miidhamu ni feeta hin feetu. Saniifuu ummaaf naan maaliif har'aan tana miidhaa tanarraa haasawatti jechuun kaseenuu social media kanarratti TikTok yoo seente Facebook yoo seente YouTube yoo seente dhalaa kaayiroo shamarran kaayiroo amma kaayiroo keessaa yoo taates dhalaa takkaatu waa balleesse. Akka jirutti dhalaa kaayiroo waliin qabanii maqaa balleessaa arrabsaa waan hin taane qoosaa jiran jechuudha. Ibiddi abbaarra bu'ee gubaa itti Oromoon obboleeyyan kiyya namatti hin qoosina. Namaas hundi waliin qabdanii hin arrabsina. Dhiira keessa akka badduun jirtutti dhalaa keessaas badduun jirti shamarran keessa jechuudha. Ifa mana godha dhalaa waan hin jeefi. Saniifuu obboleeyyan kiyya mee wayiin isinii mana dhaggeeffadha yaa shamarran dhalaatii fi namaan tana waa himuu dhufe. Hogguuta akka zeeta danfistanii dhiiran na hiixan hogguuta akka jaarsa keessan gubdan hogguuta akka waan adda addaa raawwatan dhiirtilleen akkasumatti waan hin taane shamarran irratti raawwachaa jirti jechuudha. Hogguu feete haadha mana isaa qullisee tumee viidiyoo maree social media irratti ol baasa. Kunis dhiira shamarreedha. Warri dhiiraatis shamarran haadha teessanii, obboleettii teessanii, haboo teessanii, adaadaa teessanii waa hunda keessanii jechuudha haala manaa teessanii jechuudha. Dhiirtinis waan akkanaa raawwachuu hin qabdu, dhalaanis waan akkanaa raawwachuu hin qabdu. As deebiin ammaan tana. Ani jechuudha akka beektanitti nama hinaafu. Hittaa kunoo biyya gizee safwaan dhaqee viidiyoo marillee ibsituu isa dhiistee dhufte maal irraa beektan jennaan isiisan hedduu hinaafti jaal. Anu hedduun fikkoflanii dhaaraanii qoflaa niin boo'ee addaanii wallaane maaliif waan takka yoo fakkeessitee daleeddees wanni san sirra maxxanti. Saa dhugaadha niin hinaafa namni uuma dandeettiitti qabu hojjetaa jechuudha. Aaktii isaa waan aaktiin isaa isa dandeessistee hojjeta. Niin hinaafa
نين هنافا قرو هنافا عكنا الدانقا دبرتي المين ما اتوان أجيسو تانا الحمد لله الرحيم ما قنفرد والله العظيم نجاوب بليان قيا نمن هناف ننجرو نمن هناف أبدا هنجرو المين ما تكو شمرن تاتي عن هنافيتو أبدا هنجرت فيوتا لو يفتدي مستاتي ملي هنافان ومجرات المين ماني هنافان قرو دانقا دبرتي لبونا ما باسو يوخن جيسو تاتي تيرا ما قنفتان هنا في جارسخي سرفودا هافودو جارسخي سرفودا هافودو أنا مكخيتي مسانون فدو شيرين فدو جارسخي يخومتي جان فدا نمي تكو خاكسيتيس تكو سونتاني برسنتي دي برا ساقلتم وري شيرين فيني شمران خيسا يدودا قارو إني إيغا سجيبي سرفودا سجيبي متي براديم خلاص واني ولسيها فيها نجرو المومتي دايما ديو قبعتيفو يو غرانخي سرفودي وجتها وسيفين هيمني براديم ما تلبو ساباس مسكي قياماس نبدي الدنيا سنبدي آخراس نبو ما تسينكي ديم برا ديميتي دلقدوتي صلاة خي صومنا خي وان ربي سر جالته هجد مني وربي سر جالني أبدا إنه من هجتين إنه هجتين هاي هنا فاندلا كرنتي هنا فأني مقاوانين جي أكنا قوتي جي دبدو نسال فدا والله يدون سال فدا نسال فدا أكنا قوتي جي دبدو نسال فدا مالف سوشيال ميديا خنا رتي وان ديم جرو دغيو جرتان قبا قبدن يا شمران خينيا شمرين تكش مقا شمري تكا اكم بليسني بليز هنا فان غزي دانغا خنا دبرتي هنا فامي تكوني هوجي شيطاناتي هنا فايتون ني هنافتا مالف هنافتا شمرين تك مالف هنافتي انوا جارسي سي جالت خيسا جال خيسا نما براتي خنو وان هنفيني في هنافتي تشول جارسخي ناوا جالت خيسا نما براتي خنو وان بربانف هنافت يو جارسخي هنجال النتاتي سرفودو ميتودو دبا سرفودو هنافت مالف يعني دنتاران قبدوچو جال ليسا بوتان قبدوف هانو مجرات وابا مناخ جاته يو علمو قباتيفس ابا علمو تجاته هانو مجراتو فونان تاطان الراديمي يعني فونان وان الراد چنكي الراديمي فاسن جتي دلان تكتك مالف اكفيت تيو جارسخي يو خنجاله تاتي ولبو باستيف دلا براتين فيتو غرو يو اني ديرتي تكا يو هما سنجاله نسرتي فودو فيتي يو جالتي تيسن عدان تاتي دلا برا على سر اللال يو جالتي تيسن منخيسن مغرتو تاتي اتس جال خنتي في اننس جال سي خني وان ابا منخيتي سنجو دغيسي اننس دغي ول دغيسني جالتي منخيستي اوامي اواديمتي ابدا وني غبهي دلا برات رابربادو ابدا هنجور غونك ماو هنجور سنيفو يا شمران خينيا جارسخي اتي سكسرت تنفوني وان جارسخي منخيس سر بربادو يرودان وهندانو چنالا بدو جاللاس جاللا خنيف جاللا بريدو ابا منخيا كلامه وبريدا ايام وان إسا سيفتي استهارك سويان أبو مارين تنكا ديسي كانوا را جبتي فنك انجين جارسخي جزي إني عاري أتبي خيف يو خوالي آرتن تاتي يو خسي أرار فتاتي دفي أرار ميف مالف لكما أتي أرار خنا فجيسا ديمتوني جاللتنيس فقاتها ديمت لكما أتي أرار خنا وما ديمتوني جاللتنيس وما ما ديمتي جدا يا أبليتي تيجي وبلسخيت الرتي وانا كنا راوتي جتشون كاني برغدو يا أبليسخي أبليتي تيترتي وان أكنا راوتي جتشون كاني برغدو يا أبليتي تيتن إسلاما يا أبليتي تيتن كريستانا يا أبليين أورمون نتي ديغا تكا لمي تكا أورمو غزين نتي فاميلي تكا يجودا أبليين ربيدي سنيفو أبليين كي يخدلا أبليين كي بليس يو جارسخي سنرى خفودو تاتي يو وجنجراتشو ستين تولين مالف جراتيتس أنا كخيتي وجارسخي ينرى فودي وجنجراتيتس تايتو مال هنافيه قبتشا ولا مالي
bifaan duraan qabu narraa dhiqamaa deema malee eega inni fuudhe bifni duraan hin qabne naaf dabalamaa hin deemu. Dhugaa dhalaan dhiirti takka gizee dhalaarra fuute bifti dabalamaa fi deemtu hin jirtu. Bifa irraa dhumaa deemtu malee. Yoo keessi hin hayyamne taate namuu akka beeka. Yoo keessi hin hayyamne taate dhiisiti biraa deemu. Gurbaa namaatiin maaltu si geesse? Inni nuu si quufee si jibbeeti sirra fuudhee miti. Atis akkasumatti dhiisii quufiiti biraa deemu yoo kasiif hin hayyamne taate garaan ka'e. Yoo kasiif hayyamu taate immoo usiti nagayaan waan rabbiin fide maqbuul jeetii taqabbalii wajjin jiraadhu. Angaruu akka mataa xiyyaatti jaarsi yoo narra fuudhe ni hinaafa. Amma sooshaal miidiyaa kanarratti yoo gabbeetu waan takka dubbadde hinaafaa ta'eetiin kaatee hinaafaa naan jaan. Maaliif bakka hinaafaan na baranii jiranii jechuudha. Ni hinaafa. Anis dhugumattuu ni hinaafa. Garuu hinaafa akkana daangaa dabartee sana hafarraa dhiisuu ni jawwaleen kiyya. Namni hinaafne hin jiru. Yaa abbaayisii tan islaamaa tanaas gorsa sirra beekee si gorsuuf hin dhufne. Saniifuu obboleessa keenya Kaayiroo keessatti obboleessiin teenya waan hin taane irra raawwattee waan hin taane irraa murtee kan ja'anii sooshaal miidiyaa irratti odeessan kana obboleessiin teenya addunyaa irrattis khayriin dalaganne akhirattis khayriin dalaganne. Saniifuu mee haa wal gorsinu. Gorsa walii haa fudhannu walirra beennee waliin gorsinu walirra jiraannee gorsa waliin gorsinu. Saniifuu obboleeyyan keenya akkuma namni maaliif ati irra beekta ani sirra hin beeku waan ati beektu ani hin beeku waan ani beeku ati hin beektu. Maaliif sammuun namaa akka yaaddi akka babal'istee yaaddi. Amma waan ani khayriidha jee yaadu kana faa sharriina duraa taati. Maaliif gizee akkanaa jechuu fadheeti obboleessi teenya tana hinaafaa osoo hin ta'in shayxaanaatti geesse. Wanni akkana Allahumma najjinaa ja'anii waan irraa maganfatani. Magan hinaaffaa akkana rabbi nurraa haa qabu. Ayyaangaa akkuma beektanitti ni hinaafti beektanii angaruu hinaaffaa akkana irraa qabu jeetiin du'aa'ee goroddaa isinillee du'aa'ee goroddaa hinaaffaan akkana imaana irruu keetirraayi irrina imaanaatirraayi. Imaanni kee yoo irruu ta'ee waan akkanaati si geessa yoo akka fedhe jaarsi kee asirra fudhatee dhalaan takka waa malee hin gubattu. Ni gubatte haa ta'u garuu dhiirtinis nama wajjin isinii dabarse rabbiin nama wajjin lafaa kaatanii lafaa ol biqiltan maallaqa isiifaa irraa nyaatee jiraachistee takkimmoo itti dalaydee itti laffaatee deemee gizee dhalaa biraa irra fuudhe faa hedduu aarti. Haa ta'u obboleeyyan kiyya warreen yoo dhalaan isinit dalaydee dhalaan isin dalagaa dhabdanii biyya ambaatan keessatti irra hedduugaa dhiirtii hedduu miti dhalaan dalaydee yoo isiniin wajjin haanuu dabartu jettee akka isinii dabartuuf wajjin tattaafachaa jirtan yoo jiraattan taate dhalaa biraa irratti ilaala. Yoo jaartiin teessan kaaddoo gongotu taate gorfadhaa. Waan jaartiin teessan hin beekne barsiisaa. Jaalala kannaa fi yoo isiin dogongora uumte yoo isiin balleessitu taate gorsaa araarfadhaa. Aartanii funnuuf jettanii ala gadi fiigina rabbi imaana isinii akkannu obboleessa keenya wanni akkana Kaayiroo irratti kunis rabbi haa aafiyu rabbiin inshaallah bi'innillaa aafiyee fayyaa guutuu rabbi haa kennuu fi yoo ilmoon qabaanne taate akka ilmootti harkatu rabbi haa godhu. Akkanaan isiniin jaa obboleeyyan keessatti dheeressu keessallee babal'isee haasa'uu hin dandeenye dhiifama naa godha. Gorsi kiyya qaarraan tanaa kanuma fakkaata. Subscribe, like, share godha. Waan dhagayeemarraayin isiniif haasa'ee hinaaffaa ayyaan qabdurraayin hinaaffaa akkana rabbi narraa qabu jee isiniif haasa'ee galatoomaan isiniin jaa subscribe, like, share godha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinu nu faana tura. Hinaaffaa akkanaa yaa rabbi nurraa qabi magaan.